Imoodha misicherii feesbuukii telegiraamii galgala tola jana janaanii galgala tola jana janaanii galgala tola jana janaanii. Eessa jirtaa maal qabdaa birrii qabdaa maal hojjettaan kuni maali maal qabdaan kuni maali birrii qabdaa footoo ergiin kuni maali maallaqa moo jaalalaa kuni laali. Finfinneerraa warra kamaaloo Finfinneerraa warra kamaaloo Maammadoon hin boo'a maaloo jaalala moo maallaqa maaloo jaalala moo maallaqa maaloo. Yaa faatee warra Dubaayii yaa ba'ulleen kuni keenyaa miti guddaayin yaa ba'ulleen kuni keenyaa miti guddaayin. Nagaa jirtu? Ayi nagaa kooti galata rabbi. Ijoollee Oromoo akkam jirtan? Nagaa keessanii oduu gammachiisaa kan zarrirraa bilisa ta'e kan waree minaaminirraa bilisa ta'e warri akka koo rakkattan warri akka koo yaaddoftan warri akka koo huqqattan quba baasaa warri kiiloo 46 taatan bichaadha bichaanna zaare nigiggiru ani kiiloo 46 bichaan ta'e nan nyaadha achi buute nan dhuga achi buute dubrummaa gatii si furdistii minimamtu ruuzii adii nyaadhu minamtu fuwaa kee nyaadhu minamtu dubuma hin jirre akkuma kattaan goggogeetuma deema goombi Itoophiyaa galus Itoophiyaa gisee dhufus yaw noo saw bakka namni nama bakka saw bakka namni koo kun bakka sanum no change problem mok ana amma ufaga kattiyee waan addisiisanii qabadhe oduu gammachiisaa warri daallee namaa laaltanii oduun akkana ta'e warri borcii namaa laaltanii oduun akkana ta'e akka kootitti arraatan quba baasaa gaadha harka baasaa dafaa ani gaa obboleettiin teessan aadde Tigistiiluu har'a furmaata jara kanaa hundaayuu argadhee tan jira gaanam furmaata huqqina argadhee tan jiraam torban har'aa yoon ani borcii isin akkanatti naan dorsita san dhiibee dhufin daallee sanoonaan akkatti istaappaa kaasee dhufin na eegaa torban kana keessa maal argatte warra naan gettan isiniif maxxansa suuraa isaa na dhaggeeffadha amma isinii maxxansu gaafa wixxeetii isaa argite isinii maxxansa moo amma isinii maxxansu dabaa warra akka keetti kiiloo 40 mana kiiloo 40 keessa jirtan qofa biyya arabaa keessa jirtan maal giftiitu ombi ruuzii nyaatu ruuzii ombi nyaatu uma nyaan daabboo ombi nyaatu uma nyaan harka koo argaa nama ammaatu nama daakkee sanuu nama qalabatiin itti go'anii hawwanta bubbeen tokko fuudhee Itoophiyaa nagalchu tiraanspoortii tokko malee kanaafuu amma malli argame furmaanni argame gara koo haay naan jaa keessan dafaa haay harka baasa tokkichi keessa nafina warri kiiloo 46 qofa warri 55 goomsaa minamina isaa 70 minamina hin beekon warra 40 keessatti akka kiyya 46 quxuxiidhaan dafaa qaalii wanti anaan rakka dhubaka keessani amma arraan walirratti beekanne ombi waan nyaatu argani daa ombi waan idaasi waan nyaatan qabdani nu mana maadaamitiin baanu abbaan keenya badeesin waan nyaatanii bocii baanu xuftan miidiyaa irratti baatanii wala garreen